amma kana yoo fiines ni janna yoo waan beene taayes ni janna hawaasni miskiinni ablee mi mancaa harkaan qabne kan ablee alagaatiin qalamaa jiru nagayaan jiraachuu barbaada. Nagayaan jiraachuuf ammoo Oromoo mataa walii qabatee diina kana firraa arguu danda'u qaba abdiisii galee. Kana jee uummanni akka biraa yaada mucaa du'e san irraanfatanii salaalee darraa keessa uummata diinni buqqaasaa jiru san irraanfatanii nuti kan uummata walitti harkisuuf yaalii godhu kana fiinxa qabanii nurraa yoo dubbatan I don't care. Nuti hawaasaaf jiraanna. Nuti biyya guddattee jirra. Nuti nama jiraachisne malee rabbii gaditti ilma namaarraa abdii wanta kan eeggannu nuti sii galee. Hawaasa nu dhalee miskiina keessaa baane sana immoo dhugaa isaanii yoo dhoosine rabbiin nu hundisu sii galee. Hawaasa aarsaa meeqa eegaa Oromoo lafarra uumamtee kafalaa jiru kana abdii xayyib kafade nu jibbee kafade nu waa jaalatu nuti mirga hawaasaaf dhaabbanna. Paartii kamuun deeggarru hawaasa sababa paartiitti nu jalaa uummanni qalaa jiru kun nagee argachuudhaaf Oromoo uummataa walii qabatee wal dhaggeeffatee waliin socho'uu qaba gabaabatti. Amni amma Nasir amma maaltu jira beektaa amma xiqqoo uummanni amma beektee waatu harkaa walitti laaqame namuu yaada adda addaatti qabatee deemaa kunis namni hedduun ammoo abdii kutee beektaa. Yaa. Namuu jireenya dhuunfaasaa akka jiraachuu jira maal atamma akkanas irratti jechuun haala biyya kee deemu jiru waan hundaa hin arginaa fakkeenyaa amma waan dheengadda ta'e already dagatame amma namni waan biraa haasa'u jira beekte falli dhaabbataa maali? Falli dhaabbataa nuti abdii durumaan beeknaa nuti qabsoo godhaa turre qabsoo ejjennoo qabdu qabsoo galmagee surratti cichaa turre duraan sii galee abdi. Gaafa sanis galmaan geenyee jirra. Nuti immoo ani haqumaan dubbadhaarraas rabbi malee ilma namaa sin sodaadhu ani paartiidhaafis dubbachaa hin jiru hawaasa kiyyaafin dubbachuu jira. Nuti paartii bakka lama baate tana jalatti waggaa 5 waggaa 6 yoo xiqqaatte osoo waliin achi deemnu ilmaan Oromoo kan nu jalatti bu'e miliyeenaal yoo lakkaa'amu malee 100 lakkaa'amu abdii tayyibni beektaa. Kasaaraan dhufe malee bu'aan tokko ka dhufe hin jiru abdii waggaa hanga kana dhiiga ilmaan Oromoo kan taphatamaa jiru malee sii galee abdii. Oromoon kan ifii wal godhu caalaa bira kutee hanga diinni dhufee ableen nu qalu seenne sii galee abdii tayyib. Sii galee kaa lolli warra fi dhiiga ilkeetii garii liqimsanii garii tufan jennee haga irraa usnee wajjin rakkachaa turre. Arra gaafa ableen diinaa gaallaa jettee Oromoo qaltu yeroo agarre Oromoo lama tan akka diinaa wallaaltee osoo isaan Oromoo lama firraa wal eegdu diinni dhufee mana isaa seenee obboleeyyansaa jala qalu usnee ilaaluu hin dandeenye. Sii galee kun dirqama nurra jiru bahuu qabna. Rakkoo eessarraa dhufte jennee yoo qaranne Oromoon fi walafaan deebuurraa diinni hulaa harkatee nu seenee nu qalaa jira. Ilmaan daa'imaa fi dubartii nu jala qalaa jira. Akkasuma akkasii miti. Kanaaf yoo sabaa yaadan yoo ilmaan Oromoo tahan nuti tokkummatti dhufanii waan dhaban wal gaafatanii sii galee mari'atanii wanni lolaan dhufu caalaa waan tolaan dhufuutu irra gaariidha. Sii galee wanni qawweedhaan ilmaan obboleeyyan lama wal fixaa obboleeyyansaa diinni dhufee jalaa fixaa argannu hin jirtu gara tokkummaatti. Gaallaa basmaan jechuun kun nuuf kiyaadha kan irraa dubbachaa jiru. Kana eenyus na ergee miti paartiif dubbachaa hin jiru. Iga kana na dubbisaa jiraatti kan Oromummaa. Namni kun hin dubbifne immoo waan dhiiga namuma waan qabu natti hin fakkaatu akka kiyyatti. Ati akka keetti akka ilaaltu yaada kee dubbachuu dandeessaa. Jechuun baramma dubbii guddoo sittoo kaasee beektaa. Rakkinni ammallee amma dubbii jalqabaa taansii kaasee irratti beektee namni baay'een abdii kutee kun siyaasamaa irraa baqatee maal garuu ammoo dubbiin Oromootiin yoo dhiiftellee sin dhiiftu beektaa. Akkam. Hin ta'a jettellee sin dhiiftu giddimaan nama beela'u nama rakkatu rakkoo kana guutuu osoo argitu hin calliftu duuba yeroo baay'ee amma bakkitti konfliktii rakkoon itti uumamu faala dhaabbataatu hin jirre. Har'umaan jechuun ammaree gaafa qabsoo sansii galee namni harki caalu walumaa galee qabsaa turanii maali achi booda mootummaan tun aangoo hin qabattee achi bira jechuun waan rakkoo Oromoon keetu hundayyuu ammamee sunilleen dagatan amma haala biraa keessa jirra beektaa ammamee
miidiyaa yoo ilaalte hin beeku warri hoogganaa naannoo shawaa kanatti fakkaata ka obbo Baasanyiin amma galee beekta. Anamma tokkoffaa akka abdiitti waraana hin deeggaru. Waan jechuun waraana kamiyyuu waraana addunyaa kanarratti tokkollee hin deeggaru maaliif obboleeyyan wal fixaa jira. Malee wal fixaa jiru obboleeyyanii jechuun kana haalli itti nageenya bu'ee itti walii gala osoo jiraate. Maaliif mootummaalleen jara balleessuu hin danda'u. Jarrilleen abadan qawwee mootummaa kana. Kana hayyoonilleen haasahaa jiranii. Akka ammoo namni amma tokkolleen gara mootummaa goree warra bosona shanii fixaa jechuun warri kunis tarkaanfii fudhadhaa lafa to'adhaa maali kaanuma jechuun kun fokkata beektaa. Namni injifatu hin jiru. Akkana la. Namni injifatu hin jiru hundinuu nama jaasanyiin si galee jechuun yoo dogongorota mootummaan akka mootummaatti hojjetu jira. Mootummaan immoo akka nama biyya bulchaa jiruutti ammoo itti gaafatamummaa guddaa qaba beektaa. Warri hafanilleen warri bosonatti hafilleen osoo nageenyi bu'ee dachee Oromiyaati irratti anamma akka abdiitti. Akkas aanaaf nageenyi bu'ee osoo garuu ammoo dubbiin Oromootuun hin dhumattu beektaa. Yoo feete inuu hin tokkoomin jedhe. Loluma uummata keenyarraa haadhabdu. Akkana laayyaabbe. Anis kana hawaasni keenya nagaan jiraachuu qabaadha. Amma kan finxaaleeyyan takka dhuftee afaan namichi jirtu argite. Abdii keenya warra yeroo nuti akkana jennee itti dhukkubaatii jira. Maali dhiiga kanaan daldaluu qabdu. Muzayyaan akkas yaaduu hin qabdu. Nasraan fuuteesillee piipisi galchite. Isii yeroo takka wanni na ajaa'ibu. Lolli haa dhaabbatu jechuun yoo piippiin nama godhe piippiin karaa sirriirra jirti jettanii amantan jechuudha namoonni baay'een. Akkana jedhe ilaalta. Akkana dubbii uummata afaan wallaale. Wallahi rakkoo. Hawaasni bar namoota haasaa gammaa haasofne keessatti waan hin waa'ee wannaa jenne hin jiru Nasraan fuutee piippiitti si galchiteera. Jechuun namni waan akkanaa. Abdii waasitti maal dhagee? Dhaloonni meediyaa irra jiru dhaloonni ammaa kun dhaloota naggaadee dubbiiti malee dhaloota Oromoo fi Oromiyaaf yaaduu miti nagaafadhaamanii agarraa jira. Silaa hogguma namni dhiyoo qofa iyyanii porfaala godhatanii afaan hin qabatan abdii. Guyyaa namni isaanii du'e akka waraabessa raqa harkatee yuusan meediyaa kanarra akka waan foon nama du'e san nyaachuu deemanitti sii galee. Guyyaa 3-4 nabduutii ilmaan Oromoo dabarraan shadhaaf jedhanii hojii biraa eegalanii jiran sii galee. Nuti akka namni keenya duune amma booda yoo isin yuustanii dhiistan ni duuna malee hin usnu duraanis uummata kanaaf meediyaarra dhufne malee wal janajjanuuf hin dhufne abdii. Dabbaatti garsiifachuuf hin dhufne qumatiitti garsiifachuuf hin dhufne hangaafaan dhufu rifeensa qullaan dhufe abdii keenya sii galee. Rifeensa qullaa uujee gaafa meediyaa dhufe gaafa yuunivarsiitii Amaaraa keessatti mucaa tokko kan haati qoraan gurgurtee guddifattanii qalan agartee mi abdii ajjeese Amaarri yeroo jalqabaa gaafa si laayifii sirrii dura uumamaan barreessa Ijiptirraa mucaa san sharan maranii naannoo Amaaraarraa achi galchuu agarraaniin jeelaal osoo masara mataarraa hin qabne laayifii seenee gara masuubii isaa 10tti ni yaadadha. Akka Itoophiyaa isaa 10 gara masuubii. So, akkoo hawaasaa basira dhufne feemasummaa fi miti. Nasra, siyaala waan Oromoo tuni. Nama maraachuu malee hin dhumtu beekta. Muzayyaan adabadhu muzayyaan taataay. Isii maal Nasraa tana akkam waa kajeeltee dhabde moo xiqqoo muzee taa'e dhiistoo. Dubbiin Oromoo tun hin dhumtu jedhe. Dagadhuuti amma xiqqoo matas si'oo abeeta osoo hin barbaanne aartee yeroo garii fa'aa wanta taata.
yaa Atamma akka dhuunfaa kan keessatti akkamii nagaa jireenyi maalittiin si jira jireenyi Awurooppaa namni nagaa umaa wal gaafatu dagatee bal. jireenyi ani abdii keenya alhamdulillahi rabbil alamin jireenyi gaariin jira alhamdulillahi. Bro maamuna at least arrefeensa qalama deebu qaba. Hayyee hoyyee haydi deemdeen. Jireenyi kun hogganarraa mul'atan jireenyi apostodha waan jiru. Nuti biyya dimokiraasii jirra, biyya nagayaa jirra. Inshaallah biyya ifbiroo kunneen nama keenyallee dandeeyaa jirra alhamdulillah rabbil alamin. Walumaan gaasirraa ni agartaa abdii keenya. Nuti rakkoo hawaasaa qofa malee rakkoo mataa kiyyaa alhamdulillah kun akkuma agartu kana. Gaafii dhuunfaa kasi gaafataa jiran si gaafadhu amma waa'ee politikaa wannaan jennayyuu yaa abbas tarjinnaa biroo bari wannaan homaa rakkoon qabu rifeensi jiraannan qalama dibtaa mammalatti dhammoo chigganna. Tokkottu waan jedhe muzayyan maal chayraa Nasraanii abbaa warraa yookaan jaalallee way qabdi. Kamtu jaa? Mucaan beeku tokko. Singal tujii. Namni daawwattoota keetii maal Gaaffii dhuunfaa kootitti sanii ani cidii kiyya takka waa'ee dhimma kiyyaa irratti haasaa hin beekamu. Muzee dhageette inboksimaan mokoradhu. An takka waa'ee jireenya kiyyaa dubbadheen beeku meedia irratti. Dubbachuufis karoora hin qabu. Yaa. Kottu invite erga okay. Muzee mee direct mabarrees inbox miti. Muzeen kun akkam yuusa nama dubbii guddatu nama yaadan guddanneen si'a dubbii malee. Inbox bar naacin kujjira. Nama ati beeytu? Yaa na mucaa miskiina bar dargaggeessa Oromoo bareedaa. Eessa beeytu? As jira. Eessa? Asuma Jarmanii jira. Wayyoo kanama. Akka hiriiratti illee waliin turu midhaan isiyyuu qaama wal beekna. Beekaa maali gaafata gifuu maatii ijoollee beeka qaba. No. Isaa miti? No isaan. Okay. Kun isaa miti. Kan nama kabajaa qabu waan akkanaan dubbatu jeeti barnee dhagaa. Inboxii itti qo'aadha ispaamii keessa jira. Ispaamii bakka namni hoggaa firendii keentayini namni miseejii si katabu hin jiru. Achuma teessa yaadni kee duukufaadha. Achuma salphatta sheek. Achumatti shantaaya. Achuma sabrii kee teessa jayi. Nama yaada namaan hubanne maal godhuuf inboxiidhaa barreessaa winni. Kimi? Okay. Hai abdi mana di ganama Paskan apa mau? Ne an bor spesifisti kaba saati boda sena hadalle saati boda sena uji. Borille saa boda sena. Ishan fry morgen. Wallahi. Ya. Hardo. Amman tadi kau durang. Dengar demo bar warna video kan kita kalicha warna tu kubai tarambo. Famous ibar. Ya famous gudda deh. Dalam kana kemana warna gada. Then wallahi billahi wan tak kasit timu nasra. Atam mahal rupte si wagala magete. Wagala mabdiya sadet mo sagal. Namni afaan tokko barachuuf maal difrati qofa qabaannan waa sodaachuu baannan atinna anam ijoollee baay'ee ka waggaa 5-7 as kee jiran ka waan takka hin dubbanne beeka. Afaan Dooche afaan Jarmanii tokkoffaa wallahi akkasumatti baay'ee godhu. Akkan godhu argitee miti intala warra Jarmanii afaan wallaalchisee. Hinso afaan tokko yoo sodaachuu baatte. Wallahi hagasu mashallah. Dogongora qaba goonatti. Jechuun nama waggaa lamaa fi jechuun ji'a 8 waan inni siin jedhe waan barbaadde himachaa turtee siigalaa ture in haasoftaa normaala siigalee dogongoruma xixiqqaa malee
nama ijoolleen baay'een kaaskee turan afaan kan kee hin danda'an. Wallahi dhuguma siin jechaa jira.